Jechoota, himootaa fi gaaleewwan warroonni eegaltootaa afaan Ingiliffaa eegaltan dirqama beekuu qabdan. Nagaa akkam jirtanii baga gara chaanaalii Nagaa Tiyuubii deebitanii dhuftan. Har'a maalidha kan barannu? Haasawwan baratamoo keessattuu warra eegaltootaa yoo taatan beekuu qabdanii jechuudha. Jechoota kana amma isin yookaan Ingiliffa keessattuu jalqabaa jirtan, jalqabarraa gara intermediate deemaa jirtan yoo taatan kanneen dirqama beekuu qabdan jechuudha. Kana osoo hin beekin gara isteeppii biraatitti deemuudhaaf baay'ee rakkatan. Ishee tana garuu beeka. Baay'ee salphaadha. Baay'ee koomanii kan fayyadamnudha. Afaan Ingiliffaa maalirraa eegalluu irra jettaniif kanneen beekaa eegalaa jechuudha. Kun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kana yoo beektan afaan Ingiliffaa keessan hamma ta'e isiniif salphisaa jechuudha. Maal fa'aa of keessatti qabataa viidiyoon keenyaarraa namoota nagaa akkamitti akka gaafattan ta'uu danda'a. Akkasumas maqaa namootaa beekuu. Maaliif kun afaan kamiirrattuu afaan Ingiliffaa qofaa miti afaan kamiirrattuyyuu namoota nagaa gaafachuun isa jalqabaati waan ta'eef jechuudha. Nagaa yoo gaafattan akkamitti riipilee gootan yookaan akkamitti deebistan isa kanallee beekuu qabdanii jechuudha. Haasawwan baratamoo akkasii eessaa akka dhufe inni biraammoo eessaa akka dhufe namichi sun akkamitti gaafattanii qofaa miti immoo akkamitti deebistan. Yoo gaafatan maqaa namaa yoo gaafattan akkamitti gaafattanii qofa osoo hin taane immoo akkamitti deebistan kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Baay'eedha. Umrii namaa akkamitti gaafachuu dandeessan kan jedhan of keessatti qabata. Haala salphaadhaan jechuudha. Ni qabattanii warroonni jalqabarraa kaastanii too onlaayiniidhaan barachuu barbaadan jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin kophaa koon barachuu barbaada. Karaa teelegiraamaatiin, iimootiin yookaan waatsaappiidhaan zuumis ta'uu danda'a. Kophaa koon shaakalliidhaan barachuu barbaada yoo jettan nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa keenya asirra jira. Isaan nu dubbisaa. Sana booda immoo barumsa keessan jalqabarraa kaastanii dubbisallee yoo danda'uu baattan rakkoo hin qabu jechuudha. Guruuppiidhaanis taatanii dhufuu dandeessanii. Kophaa keessanis yoo ta'e rakkoo hin qabu. Sa'aatii isin mijattutti isin shaakalsiisnaa jechuudha. So amma gara barumsa keenyaarraa dabarraa jechuudha. Barumsi har'aa akkuma isiniin jedhe maalidha? Irra caalaa eegaltootaaf. For beginners. So, haasaa baratamoo tokkoffaan amma baay'ee salphaa namoonni baay'een beekuu dandeessan kana hello kan jettu tanaadha. Hello. Kun amma baay'ee beezikidha. Nama nagaa gaafachuu barbaadan hello jettan jechuudha. Hello jechuu dandeessan. Inni biraallee ni jira miti yeroo baay'ee amma hi kan jettu takkaallee hi kan jettullee ni jirti. Amma ishee informaalidha irra caalaa. Kana garuu hello kan jedhu kana nama guddaadhaafis, nama kabajaniifis, hiriyoota keessaniifis fayyadamuu dandeessan jechuudha. Hi kan jettu sun garuu informaalidha. Namoota isinitti dhiyaatuuf like friend wanti keessan hiriyoota keessaniif ta'uu danda'a. Malee amma namoota kabajaniif fakkeenyaaf namoota akka abbaa amantaas ta'uu danda'a. Wantoota isin nama guddaa umriin eelatti hi jechuun baay'ee in filatamu jechuudha. So hello kan jedhu kun nama hundaafiyyuu fayyadamuu dandeessan. Nagaa jechuudha. Hello. Nagaa jechuudha jechuudha. Okay, inni biraa immoo kanneen sadeen immoo erga tokko kan isa jala jiran jechuudha. Good morning. Good morning jedha. Good morning. Sadaffaarra kan jiru immoo good afternoon. Afuraffaa dhumarra kan jiru good evening jedha. Good morning, good afternoon, good evening. Maal jechuudha? Morning jechuun maal jechuudha mee? Natti hima morning jechuun. Ganama. Baay'ee gaariidha. Ganama jechuudha. Afternoon jechuun immoo sa'aa booda jechuudha. Sa'aa booda jechuudha. Inni biraa immoo evening jechuun immoo galgala jechuudha. Kanaafiyyuu good morning yoo jenne akkam bulte jechuudha. Warroonni barreeffachaa jirtan warroonni qabachuu dandeessan viidiyoo pause gochaa viidiyoo dhaabatoo barreeffachaa deemuu dandeessanii jechuudha. Good morning akkam bulte. Good afternoon akkam oolte. Maaliif afternooniin oolmaa agarsiisuuf jechuudha. Good evening akkam galgaleeffattanii jedhama amma isin biratti akkam jedha. Akkamii gara galgalaatitti kan nagaa qabatamu jechuudha. Yookaan isa afaan Amaariffaatiin እንደምን አመሸ kan jennu sanaa jechuudha. Kana amma asirratti akkuma ilaaltan good morning, good afternoon, good evening. Sadeen iyyuu maal qaban? Good kan jedhu qaban. Isin garuu kan beekuun isinirraa eeggamu good kana kan jedhu yoo qabattan morning, afternoon fi evening. Morning jechuun ganama, afternoon jechuun sa'a booda, evening jechuun immoo galgala jechuudha. Kana fayyadamanii jechuudha. Akkamitti deebisan? Akkamitti deebisnaa namni good morning yoo nuun jedhee, good afternoon yoo nuun jedhee yookaan good evening yoo nuun jedhe jettanii immoo yoo na gaafattan salphaadha. Kanuma isaan jedhan deebistaniif jechuudha.
Amma fakkeenya namni tokko hello, good morning yoo siin jedhe atillee maal jettaa? Good morning jetteetuma deebistaa jechuudha. Good afternoon yoo siin jedhes good afternoon jetteetuma deebista. Simpliidha jechuudha. Haala kanaan deebisuu dandeessan warroota eegaltootaa. Okay, amma immoo gara lammaffaa deema. Ifaa miti? Baay'ee gaariidha. Amma fakkeenyaaf namni immoo nagaa akka amma kan duraayi nagaa siniin jedhee akkasuma akkam bulta siniin jedhee nagaa jirtu jechuu barbaadu. How are you? Akkam jirta? How are you? How are you? How are you? How are you? Yoo siin jedhe akkam jirta? How are you? Akkam jirta? Siin jechaa jiraa jechuudha. How are you? Karaa garaagaraatiin deebisuu dandeessanii viidiyoo hedduu chaanaalii kana keessatti hojjetamanii jiran baay'ee keessa seentanii ilaaluu dandeessan. Gara viidiyoo 400 chaanaalii Nagaa Tiyuubii kanarratti hojjedheen jira. Kanaafiyyuu keessa seentanii too fayyadamuu dandeessanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo akkamitti nagaa namni yoo nu gaafate deebisna kan jedhu karaalee hedduun formally, informaally, there is a lot kan baay'eetu jira jechuudha. How are you? Yoo siin jedhe akkam jirta siin jedhe I'm good jechuu dandeessa. Nagaa kooti. I'm fine. Maal wanta akkasii jechuudha. Inni biraa immoo jalatti maal jedhaa? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you jechuun maal jechuudha? Nice to meet you means nama tokkoon yoo wal argattan yookaan immoo yeroo jalqabaatiif ta'uu danda'a. Waan si bareef yookaan waan wal argineef natti tolee jira. Waan wal argineef natti tolee jira yookaan gammadee jira. Nama tokko amma fakkeenyaaf mee iddoo wayii teessaniitoo dhufeetoo walitti haasa'uu eegaltan nama haaraadha jenni fakkeenyaaf hello nagaa ol gaafattanii sana booda immoo waan wal argineef gammadee jira yookaan natti tolee jira jechuu barbaadan nice to meet you. Waan wal barreef gammadee jira yookaan natti tolee jira jechuu barbaadan jechuudha. Okay, good. Kan itti aanu immoo haasa baratamoo itti aanu nama kaan yeroo jalqabaatiif irra caalaa maal gaafachuu dandeessan? It is about name. Maalidha? What is your name? Name jechuun maqaadhaa miti ree? What is your name? What is your name? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? What is your name? Jechuu dandeessan jechuudha. Maqaan kee eenyu jechuudha. What is your name? Yoo jettan jechuudha. Maal jettanii deebisuu dandeessanii? Namni immoo akkas jedhee osoo isin gaafatee my name is jettanii too deebisuu dandeessa. Fakkeenyaaf maqaan keessan Caalaa yoo ta'e my name is Caalaa. My name is Tolaa. My name is Caaltuu. Jettanii too karaa garaagaraatiin deebisuu dandeessan jechuudha. Yookaan immoo dirqama my name is jechuus fayyadamuu baachuu dandeessan. Karaa hedduu karaa nama maqaa keessan itti himachuu dandeessan isiniif hojjedheen jira. Maybe keessa seentanii too laaluu dandeessan. Garuu I am jettanii too deebisuu dandeessan. Who are you sin jechuu danda'a namni tokko fakkeenya. Ati eenyu yoo sin jedhe I am Tolaa. I am Abarraa. Wanta akkasii you can say like that. So the next one is namni eessaa akka dhufte si gaafachuu danda'amu jechuudha. Akkamitti si gaafata yookaan ati namni tokko eessaa akka dhufe akkamitti gaafattaa? Where are you from? Where are you from? Amma maqaa faasitti mee miti my name is Tolaa sin jedhe where are you from Tolaa jechuu dandeessaa jechuudha. Where are you from? Where are you from jechuu dandeessaa jechuudha. Eessaa dhufte? Amma kana maal gaafachuuf? It is asking about the place. Iddoo inni dhufee jechuudha. Iddoo sana gaafachuuf. Maybe amma fakkeenya Dubaay keessa jirtan jennu hordoftoota baay'ee Dubaay irraa waan qabuuf Dubaay keessa osoo jirtanii amma fakkeenyaaf nama garaagaraa arguu dandeessanii miti nama biyya garaagaraa kanaaf eessaa dhufte jettanii yoo gaafatan where are you from? Yes, maybe from Ethiopia. Yes, maybe from Japan. Yes, maybe from another African countries. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee achitti kan wal arguu dandeessan biyyoota Afrikaatti achi kan deeman ni baay'atu miti. So I'm from jettaniitoo ibsuus dandeessanii jechuudha. Yoo deebistan immoo I am from Canada, I am from United States of America. Kananiin karaa haala garaagaraatiin fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Okay, good. Kan itti aanu immoo umrii nama tokko gaafachuu barbaada. Akkamitti gaafanna? Akkamitti gaafanna kan jedhu fakkeenyaaf how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Umriin kee meeqa? How old are you? Umriin kee meeqa? I am jettaniitoo age jechuun umrii jechuudha. Umrii galchitanii years old jechuu dandeessan akkuma asirratti ilaaltan jechuudha. I am 20 years old. Fakkeenyaaf I am 20 years old. I am 25 years old. I am 30 years old jechuu dandeessanii jechuudha. Yookaan immoo I am 80. Amma karaan biraa immoo karaa ittiin deebisuu dandeessan maal isinitti fakkaate? I am 20.
Ani 20 umrii koo kan jedhu keessaa hambistanii I'm 20 years old, I'm 30, 40 jettaniituma gabaabsitaniituma I'm 20, I'm 30, I'm 40 jettaniituma gabaabsuu dandeessanii jechuudha. Akkasitti himachuu dandeessan. So how old are you jedhamtanii yoo gaafattan haala kanaan deebisuu dandeessanii jechuudha. Akkuma baratame warroonni direct shaakalliidhaan amma jechoota amma asirratti kan barannu irra caalaa viidiyoodhuma laaluudhaani isinillee shaakalsiisaa, isinillee barreessisaa shaakaluu barbaaddan nu dubbisuu keessan irraanfatinaa jechuudha. Keessattuu warroonni amma isinitti hin tolle biyya alaa jirtan nu dubbisuu dandeessan irra caalaa warroota Dubaayii, warroota akkana biyyoota Arawaa keessa jirtan isaaniitu maamilli keenya baay'inaan isaan waan ta'aniif jedhee malee kuuwwan keessanillee barachuu ni dandeessanii rakkoon qabu. So kan itti aanu immoo maal jetti? How is it going? How is it going? How is it going? Wantoonni hundi akkamitti sii deemaa jiran. Kunillee nagaa gaafachuudhaaf garuu keessa ofiitti maal qabaa direct translate yoo goonu wantoonni akkamitti sii deemaa jiran nagaadha. Kunillee nagaadhuma gaafachuu. How is it going? Akkamitti sii deemaa jiran. Nageenya gaafachuu. Amma fakkeenya walumaan teessaniitoo hi, hello waliin jettaniitoo how's going buddy? Akkamitti deemaa jira wantoonni hundi kun nagaa keetii nagaadhuma gaafachuudhaaf jechuudha kana keessatti illee nageenyuma gaafachuu. Amma karaan lamaan kunniin iyyuu karaalee garagaraati amma iddoo garagaraati. WhatsApp kan jedhullee fayyadamuu dandeenya. WhatsApp what is up? WhatsApp kan jedhu kanallee fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo nama tokko yeroo dheeraadhaaf hin argine yoo ta'e maal jechuu ni dandeessanii? Long time no see. Long time no see. Yeroo dheeraadhaaf waliin agarre jechuudhaaf jechuudha. Long time no see. Yeroo dheeraadhaaf waliin agarre jechuudhaaf jechuudha. Inni biraa immoo booda wal agarra. Booda wal agarra. See you later. Yookaan naga amma fakkeenyaaf namaanillee yoo addaan baatan means yoo amma fakkeenyaaf gara hojii yoo deemtan fakkeenyaaf misaa maal nyaattanii tolu laanch egaa nyaattanii booda yoo addaan baatan booda wal agartan yoo ta'e see you later jechuu dandeessan jechuudha. Booda wal agarra nagaatti akka jechuuti jechuudha. So inni biraa immoo maal jetti kan dhumarraa goodbye fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ingiliff dura complex gochuun nurraan eegamu. Kanuma beeknu sasalphaadhuma tana qabanneet irra iskiiliidha waan ta'eef iskiilii immoo kan qabnu irratti build godhaa deemna yookaan ijaaraa deemna jechuudha. Dura maal goona? Sasalphoo yookaan ishee beezikii taate sana ni qabanna. Sana booda immoo ishee irratti practice gochaa, qo'achaa jechoota vocabulariiwwan dabalachaa, viidiyoo ilaalaa akkasumas ammoo listening skill keenya guddisuudhaaf immoo jechoota kan warroota afaan biyya alaa jiran illee dhaggeeffachaa keenya qofa barumsa keenya qofa ta'ee fakkeenya osoo hin taane biyya alaa hin jiraniiti warroota faranjoota kan afaan ingiliffaatiin dubbatan isaan understand gootanii godhuu baattanii cal jettanii dhaggeeffachuu jechuudha. So that will help you a lot. Baay'ee isin gargaara waan ta'eef jechuudha. So maal jedhaa? Goodbye nagaatti. Have a nice day. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day. Nagaatti guyyaa gaarii siif haa ta'u. Have a nice day jechuun guyyaa gaarii siif haa ta'u jechuudha. Have a nice day jechuu dandeessanii jechuudha. So afaan Ingiliffaa yoo eegaltu kanneen beekuu qabda kan jedhu gaalee fi himoonni keenya har'aa isuma kana fakkaatanii baay'een isin jaaladhaa bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Garuu wanti hin irraanfamne tokko koomentii irratti yaada keessan naaf barreessuu hin irraanfatinaayi. Akkuma baratame yaadni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo immoo hamma ammaa yoo kan turtan ta'e laayik osoo hin godhin hin bayinaa jechuudha. Irra caalaa immoo warroonni baay'ee sabskiraayib godhaan jirtan. Sabskiraayib amma analytiksii keenya yoo lallaalu sabskiraayib warroonni hin godhin baay'ee jirtanii jechuudha. Kanaaf iyyuu sabskiraayib gochuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni tiktookiidhaan ilaalaa jirtan immoo fooloo, laayik, sheer gochuudhaan, riipoost gochuudhaan waliin turuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo baay'ee bareeda ta'e.